Jalqaba taanan kaduraamata I help you jira. I help you. I help you jechuun ansiin gargaara. I help you ansiin gargaara. You help me ati na gargaarta. You help me ati na gargaarta jechuudha. Kuni you help me jechuun ati na gargaarta jechuudha. Hiikni jecha hima kanaa jechuudha. They help him jechuun ammoo isaan isa ni gargaara. They help him isaan bara isa ni gargaarani jechuu barbaadde they help him jedhee jechuudha. They help him. He jechuun ammoo he help them. He jechuun maal? Inni help ni gargaara eenyu them isaan inni isaan ni gargaara malee inni bara isaan ni gargaara. He help them. He helping them. Inni isaan ni gargaara. Jettee bifa kanaan jecha kana fayyadamtee dubbachuu dandeenya. Kabira madda she helps Ali. She helps Ali. Isiin Ali ni gargaarti. She helps Ali. Isiin Ali ni gargaarti. She helps Ali. She helps Muhammad. She helps Murad. She helps Aisha. She helps, we can say another person. Bakka Ali jiru kana namoota isii gargaarsan dubbachuu dandeenya. Fakkeenyaaf she helps Muhammad yoo deemaa jechuudha. Isiin Muhammad ni gargaarti. She helps Ali yoo jiru. Isiin Ali ni gargaarti. She helps Aisha yoo jiru. Isiin Aisha ni gargaarti. Very nice. Very nice. Akkana jechuudha. Asitti immoo Ali helps her. Ali ni gargaara eenyu? Isii. Ali helps her. Ali isii ni gargaara meeqa? Ali ni gargaara. Ali helps her. Ali helps her. Ingiliffaan jaa. Ali helps her. 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 Ali isii ni gargaara jaabe. Ali isii ni gargaara. Ali isii ni gargaara. Ali isii ni gargaara. Ali helps her. Ali helps her. Ali isii ni gargaara. Very nice. Akkana jechuudha. As bira yoo dhufne we hajuu nuti jechuudha. We jechuun nuti. We help her. We help her jaabe. She helped us. We as help she She is help us. Isi nu gargaarti jaame. Isi nu gargaarti. Isi nu gargaarti. Isi nu gargaarti. She helped us. 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 Isi nu gargaarti. Isi nu gargaarti. She jechuun isi, help jechuun gargaaru, as jechuun nu. Isi nu gargaarti. She helped us. She helps us. Actually, she helps us. Is it nu gargaarti? We amalle we nuti we love them. 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 We nuti love actually jalanna. Zab isan nuti isan jalanna. Nuti isan jalanna. Nuti isan jalanna. We love them. We love them. We love them. We love them. Nuti isan nijal. Nuti isan nijal. We love them. We love them. Nuti isan
Zeta. With asta. Zeta. They love us. They love us. Isan nu jalatan. Isan nu jalatan. Isan nu jalatan. Enough. We love them. Nuti isan ni jalatan. Nuti isi ni jalatan chobane. We love her. We love her. Nuti isi ni jalatan. We love his. Nuti isa ni jalatan. Akkana fayyadamu dandeenya. Kanaaf jechoota kana himatan akkamitti fayyadamuu dandeenye ittiin dubbachuu dandeenya kan jedhuudha. Inni jaanu walii faallaati. Jecha hiika faallaa walii qaban. Fakkeenyaaf good jedhama. Good. Bad. Good. Bad. Interesting. Boring. Large. Small. Lazy. Energetic. Mean. Kind. Old. Young. Pretty. Ugly. Proud. Humble. Quiet. Noisy. Good jechuun gaarii jechuudha. Good gaarii. Bad badaa jechuudha. Okay? Gaarii badaa. Interesting waan nama hawwatu. Boring waan nama nuffisiisuu fi wanta nama dabbaru qaba. Boring. Large guddaa. Small xiqqaa. Lazy jechuun dadhabaa yookiin nama dadhabina qabu. Energetic jechuun ammoo cimaa jechuudha. Mean jechuun qorqodaa jechuudha. Kind jechuun argaa jechuudha. Okay? Old jechuun nama guddaa. Young jechuun nama dargaggeessa. Pretty jechuun bareedaa yookiin bareedduu. Ugly jechuun nama hin bareedu waan hin bareedne jechuudha. Proud boona. Humble of gaqqabu jechuudha. Nama amala of gaqqabu qabu. Proud jechuun immoo boona. Boona jechuun boonni gaazexaawwan beekanii uffata bareedaa baachuu maal osoo hin taane nama dhugaan fudhanne kan dhugatti namanne jechuudha. Uumanti dalagaa akkamitti yoo teekaa nama jiru proud jedhu nama boonu keessaa nama boonsa. Humble jechuun nama kabajaa haayaa of qabu nama qabu. Quiet jechuun callisuu jechuudha. Noisy jechuun ammoo waca jechuudha. Fakkeenyaaf I'm good jedhame. I'm good jechuun anuma ani gaarii qaba. Haala gaarii kan jiraatu I'm good. Ani haala gaarii kan jiraatu. I'm not bad. Jechuun anama badaa miti. I'm not bad. Anama hamaa miti. I'm bad yoo jennu anama badaa jechuudha. Okay? I'm bad. Anama badaa. I'm not bad. Anama badaa miti. Okay? I'm interesting jedhame. I'm interesting jechuun bakka wanta si hawwatee jiru bakka I'm interesting natti tolee jira. Okay? I'm interesting bakka itti gammadee jira jechuudha. Okay? Boring jechuun ammoo bakka dabbaramu. I'm boring yoo jenne hawa dabbaramee jira. I'm boring dabbaramee jira. I'm boring. What happened to you? Maaltu I'm boring. Hawa mana dabbaree jira. I'm boring dabbaramu jechuudha. Okay? I'm boring jechuun dabbaramu jechuudha. Large jechuun ammoo guddaa jechuudha. This class is large. Dareen kun guddaadha. This class is large. Dareen kun guddaadha. This class is large. Dareen kun guddaadha. This class is small. This class is small. Dareen kun xiqqaadha.
one is more. None. Lazy jechuun immoo dadhabaa jedha. I'm not lazy dha. I'm not lazy. I'm not lazy. I'm not lazy. Ani nama dadhabaa miti. Ani nama dadhabaa miti. I'm not lazy. Ani nama dadhabaa miti. Energetic jechuun nama kaka'umsa cimaa qabu. Energetic. Hojii hojjechuu keessattis ta'e kaka'umsaa fi cimina nama qabu jechuudha. Energetic. I'm energetic. I'm energetic man. Ani nama kaka'umsa jabaa qabudha. I am energetic man. I'm energetic man. Yoo jennu gaya aboo ani nama waan qabu jechuudhaaf dandeettii qabu jechuudha. Okay? I'm energetic man namni yoo jedhu. Okay? Are you strong man? Yes, I'm energetic man. Are you strong man? Ati nama jabaadha. Yes, I'm energetic man. Ani nama hojjechuu dandeettii qabu. Okay? I'm energetic man. I'm energetic man. I'm energetic man. Jechuun ani nama hojjechuu dandeettii qabu jechuudha. Miin jechuun qorqodaa yookiin qorqodduu jennee kind jechuun ammoo argaadha. I'm not mean dha. I'm not mean. Ani qorqodduu miti jechuudha. Mee I'm not mean dha. Jaame. Maal jedha? Maal jecha? Very nice. Ani nama qorqodaa miti jaame? I'm not mean. Maal jecha? I'm kind dha. Maal jecha? I'm kind. I am kind jechuudhaaf I'm kind jaam. I'm kind dha. I'm kind. Ani arja. Maal jecha? Ini fara. I'm kind. Ani arja. Very nice. Very nice. Akkasii jechuudha. Amiin namni tokko hojii. Amiin. Ani qorqodaadha. Ani qorqodaadha. No, I'm not mean. Are you mean? No, I'm not mean. Are you mean? Ati qorqodaadha. No, I'm not mean. Ati qorqodaa miti. Okay? Akkasii jechuudha. Are you kind? Namni tokko hojii. Are you kind? Ati arjaadha. Yes, I am kind. Yes, I am kind. Are you kind? Yes, are you kind? Yes, we are kind. Yeah. We are kind. Are you kind? Yes, we are kind. Are you kind? Yes, we are kind. Oh, jechuun nama guddaa umriidhaan nama tajaajilu miti. Oh, deemna. Yaadni immoo nama umrii dargaggummaa keessatti. Yeah. Okay. I'm not old man. Amma nama guddaa guddoo miti. Okay. I'm not old. I am young. I'm young. I'm not old. I'm young. Okay. Pretty jechuun nama bareedaa jechuudha. Ugly jechuun xiqqoo garaagarummaa jecha faallaa qabuuti. Proud jechuun maal jechuun jedhe? Proud jechuun goona. Humble jechuun of gad qabu jechuudha. Humble jechuun of gad qabu nama of gad qabu jechuudha. Quiet jechuun callisuu yoo ta'u, noise jechuun ammoo wacaa. Bakka sagaleetti heddummaatu. Fakkeenyaaf I'm proud man yoo jedhamu kam jechuudha. I am proud man. Aboo ani nama boonu maqaa. I'm proud man. Ani nama boonu. Okay. I'm not proud man. Ani nama boonu miti. I'm not proud man. I'm not proud man dhaan. I am not proud man. Ani nama boonu miti. I am not proud man. Ani nama boonu miti. Humble jechuun nama of qabu. I am humble. Ani nama of qabu. I am humble.
Quiet jechuun callisuu jennee noise jechuun immoo waca'e. Introducing yourself. Introducing yourself. Akkamitti ibsita? First of all, darling. First of all. First of all. First of all. I wanna start migrating with Islamic greeting. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah's peace and blessing be upon you. Be upon you. I would like to introduce myself. My name is. You can't say your name. You can't put it on this. Okay, my name is Solanti. So, Malina, I'm from Awada. I'm from Awada. I'm a student. If you say, Pony, Jentota, Yero, if you should have Yana, it is a religion. Okay? First of all, Quran will say, I want to start migrating with Islamic greeting. Migrating, okay? Greeting, okay? If I'm so here, with Islamic greeting. Gara Islamic na okay, salamta Islamic natin, jalkamu barbada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah peace and blessing be upon you. May Allah's peace nagirati may Allah peace and blessing be upon you. Nagirati rahmatan bismillah hajratu jecha. I would like to introduce Ofif Surah Berbada. I would mean pada like to introduce Ofif Surah pada myself. Why maka dia? Malake from my name. My name is Awalawalu. I am having introduce. I'm from Awalawalu. Okay. The channel gana if you say it. Okay. If you say it, that's good. Gana. Ani barat kanati. Okay, family dia nama hanggana boleh sanggana kawa boleh kena kawa maka family dia mungkin tokot khana ya mani jante bari dar dekhana tokot tasige digala bachane khoni mani wanta dura gide sudah dia bila sudah dura tuh ya sawat muni khana kabat sudah okay. First of all, I want to start my greeting with Islamic greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah's peace and blessing be upon you. I would like to introduce myself. My name is Najash. I'm from Awada. I'm teacher. Akasene of the Nigerian. Tonimo Makmaksa Bala to realize the data. Makmaksa Bala. Proverb, okay. Proverb, Makmaksa. Hadrabata Zado Barkis after the hyena has gone. The dog barks after the hyena has gone. Madi tula erga warabesu kesare duty. Okay. Erga warabesu kesare duty. The dog barks suddenly duty after the hyena has gone. Erga warabesu kesare duty. Tahu mana yang tu? Ego untuk kita asal lalu. Ego untuk kita asal melulu. The dog barks after the hyena has gone. The dog barks after the hyena has gone. Ergo orang itu orang sare duty. The judge action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Action goche speaks nichala louder than words. Mari chala goche dubbachuu chala gochaatu chala. Fakkeenyaaf wanta tokko afaan kananii godha teekniik afaan himuurra gochaan hojjechuutu caalaa dhaga'ame.
ala mulata afani tanani dele tanani dele bacha wonu dere maltu sanchala nani gocha action speaks louder than words dubbachu chala gochardu chala gocha jechu okay kana jama so our today's lesson is ends at this point inshallah until we will see for the next time good have a good time for you so you guys want things milawa kun maturin in kharas mata pada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh